barreessu ergamaa Phaawulosi namni inni itti barreessuuf yookaan akeekkachiisa guddaa inni itti kennuuf abbaa hafuuraasaa ta'eefi kan jiru yookaan mucaa hafuuraasaatiif abbaan hafuuraasaa Phaawulos Ximootiyoosiif barreessa. Yeroo barreessu waa'ee waan gara fuula duraatti ta'uuf jiranii tokkotti hima. Dubbiin kuni dubbii salphaa miti. Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus warra jiraniif warra duratti faladuuf jiru duratti maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaa argisiisuuf jiru duratti sin gorsaa jedha. Gorsa wanti kun gorsa dubbii kana keessa akka mata dureetti walii wajjin kan akka ilaalluuf kanan barbaade qophaa'ee argami kan jedhu lakkoofsa lammaffaa irratti kan argamudha. Wanta lama of keessaa qaba mata duree kun. Tokkoffaa qophaa'e jedha. Lammaffaan argami jedha. Sababni isaa qophaa'anii kan dhokatan lakkoofsa qaban. Dhaloonni baay'een qophaa'aniiru garuu mul'anne. Dhaloonni baay'een immoo utuu qophaa'in mul'atan. Dhaloonni baay'een immoo hin qophoofnes hin mul'annes. Dhaloonni baay'een hin qophoofnes hin mul'annes. Warri kaan immoo qophaa'aniiru hin mul'anne. Warri kaan immoo utuu qophaa'in mul'atan. Maaltu barbaachisa yaa? Warra hin qophoofne hin mul'anne moo warra qophaa'anii hin mul'anne moo warra utuu qophaa'in mul'atantu dhiibbaa uuma. Phaawulos dubbii kana waan jedheef qaba. Si gorsaa'edha. Yeroo si gorsu kana Ximootiyoos lammaffaa 4 kana lakkoofsa tokkorraa si gorsa'e. Fuula Waaqayyoo duratti si gorsa'e. Fuula gooftaa keenya isa kanaa deebi'ee mul'atuuf jiru sana mootummaa isaa isa dhufee agarsiisu sana duratti cimsee si gorsa'e. Gooftaan inni nu bira ture sun inni dhufee ture sun gadaas deebi'ee dhufa. Gaafa dhufu immoo mootummaa isaa agarsiisaa jedha. Waa'ee kanaa hima. Akka kaleessaa reebamuudhaaf, akka kaleessaa miidhamuudhaaf, akka kaleessaa cabuudhaaf, akka kaleessaa du'uudhaaf, dhuma gatii kaffaluudhaaf utuu hin taane dhiigee isa facaase, waraanamee isa facaase, qaraanii fannoo irra taa'ee isa facaase, sanyicha sassaabbachuudhaaf dhufa. Mootummaa isaa agarsiisuudhaaf, sanyicha sassaabbachuudhaaf, qaraanii irratti itti tufamaa isa facaase ulfinaan galfachuudhaaf deebi'ee dhufa jedha. Mee harka walii keessanii qabaate rafuu fettu. Qophaa'ee argamii waliin jedha. Tuma jabeessaa fi qophaa'ee argamii jedhaan. Maal kun hin dhaga'ama? Ol fuudhaa qophaa'ee argamii jedhaa. Sababni isaa utuu qophaa'in warra argaman Waaqayyoon barbaadu. Warra qophaa'anii dhokatanis Waaqayyoon barbaadu. Warra hin qophoofnes hin argamnes Waaqayyoon barbaadu. Waaqayyo waan tokko barbaada. Warra qophaa'anii argaman barbaada. Itti fufee dubbicha lallabi'a. Lallabi dubbii sana jedha. Waan dhageesse sana dubbadhu jedha. Baatteen taa'in jedha. Waan batte sana jedha. Of harkatti hin qabatin jedha. Yeroo si fuulduraa
yeroo lallabuuf qophaa'an miti. Yeroo si fuuldura yeroo lallabaa miti. Dhaloota si dhiisee sokkaa. Dhaloota baay'eetu lafa si kaa'aa. Raja lafaa gada namoos. Dhaloota baay'eetu barsiisaa mataa isaatii qacabata. Dhaloota baay'eetu dhugaa dhaga'u irra soba dhaga'utti deebi'a. Dhaloota baay'eetu warra yaada garaa isaanii gammachiisan barsiisoo bakka yaada garaa isaanii filatu. Ati garuu yeroo ishee sii kennatte kanatti qophaa'i lallabi. Dubbicha lallabi. Kun yeroo na jedhin. Kun yeroo miti jedhin. Qophaa ta'i. Yeroo ati lallaba kana akka garaa keetti lallabuu dandabduun dhufa. Maaliif jennaan dhaloonni kun siinniisee barsiisa sobaatti dachaa. Dhaloonni kun dhugaa caalaa soba filata. Dhaloonni kun warra yaada garaa isaanii gammachiisan barbaada. Dhaloonni kun dhugaa caalaa gara mammaaksamatti itti deebi'a. Yeroo isaa jala ga'eera. Barichi dhiyaateera. Walandeessuutti deebi'a. Wallababuutti deebi'a. Walabachuutti deebi'a. Wallaluutti deebi'a. Waljibbuutti deebi'a. Soba dhugaa fakkeessuutti deebi'a. Jaalala birriitti deebi'a. Soba akkagachuutti deebi'a. Wangeela jallisuutti deebi'a. Dhaloota lafa margitutti borii nagartu. Yeroo na jedhin. Yeroo miti jedhin. Sii kennameera. Guyyaan isaa har'a. Yeroo isaa har'a. Marmaratti hin ta'in. Lallabi. Dhugaa kana dhaloota biraan ga'i. Dhaloonni baay'een dugda isaanii duubatti sokkuudhaaf jedhu. Akkasiidha. Haalelujaa. Akkasiidha dubbiin Waaqayyo. Yaa Xiimotewos. Maaliif abdii kee kutatta? Yaa Xiimotewos. Maaliif qophooftee teessa? Yeroon kun yeroo ta'an miti. Yeroo kun yeroo callimadanii ta'an miti. Yeroo qophaa'an. Yeroo mul'atan. Yeroo lallaban. Yeroo barsiisan. Yeroo hojjetan. Yeroo dhiibbaa uuman. Yeroo wangeela dhaloota biraan ga'an. Malee yeroo ta'anii sababa fuudhaan miti. Yeroo ta'anii qaama barbaadan miti. Yeroo ta'anii faayidaa lafarraadhaaf gonkumaan miti. Mata duraa kee jijjiirra Xiimotewos lallabi ka'i. Wangeelicha fudhadhuu ka'i. Yeroo tokkoon dhufa. Yeroo sanatti namoonni baay'een gara mammaaksamantiitti deebi'u. Dhugaa lafa kaa'u. Dhugaa tuffatu. Dhugaa jibbu. Waan biyya lafaatiin sokku. Faashiniidhaan sokku. Bareedina dhugaa sokku. Mammaakka yaada garaa isaaniitti warra isaanii lallaban. Barsiisota mataa isaanii kaafatu. Ati garuu dhugaa karaa jingatamuuf jirta. Dhugaa karaa jirraanfatamuuf jirta. Dhugaa kusikkatti waan gatii dhabe yeroo inni itti fakkaatu dhiyaateera. Qophaa'i. Ka'i lallabi yeroo dhajjanii rafini. Halkan hirriba kee dhabii lallabi. Guyyaa yeroo kee dhabii lallabi. Sa'aatiif sa'aatii malee itti lallabi. Dhaloonni kun dugda duuba deebi'uudhaaf jira. Dhaloonni baay'een gara mammaaksamantiitti sokkaa'e. Phaawulos takkeedha. Phaawulos takkeedha. Yeroo gaarii eeggatin. Yeroo bareedaa eeggatin. Macaafa fakkeenyaa keessatti namni yeroo gaarii eeggatu sanyii facaafatiin afaa'edha. Yeroo lallabaa har'aa'edha Phaawulos. Guyyoota kana booddeetti wanti hamaan ta'uuf jiraa'edha. Nama balleessaa isaa hubachiisi ifaan gabaabsaa hundumaan gorsiin. Balleessaa hubachiisi tokko. Ifaan lama. Obsaa hundumaan gorsi sadii barsiisi. Abbaan si dhaga'ee dhaga'u. Yeroo eeggatin. Abbaan si dhaga'ee dhaga'u. Sa'aatiin eeggatin. Lallaba keetti fufi. Dhugaa ba'umsa keetti fufi. Wangeela barsiisuu keetti fufi. Isa agarsiisi. Aleluuyaa. Isa agarsiisi. Raachi yaaliyaa. Qophaa'ii argamii jedha. Qophaa'ii argamii. Wantumaa qophaa'ii argamii olii jira. Isini dhufaadhaa inni Phaawulos Xiimotewosiin jedhu. Isini galaa. Isa takkee dhagaa. Qophaa'ii.
yeroon isaa yeroo qophaa'anii yeroon isaa yeroo rafan miti. Ilaa lakkoofsa 3 irraa lammaffaa Xiimotewos 4:3 irraa barretti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Barretti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuudhaaf jira. Barri hamaan tokko hin ta'a. Yeroo kanatti dhaloonni barsiisa sirrii jibbu waan dhugaachi waliif hin galan yaadi garaa isaanii goyoofama. Waan lafarraatti bitintiru dhugaa kan afaanii baasanii dubbachuu sodaatu. Warri dhaga'anis barsiisota mataa isaanii barbaadatu. Wangeela dhugaa lafa kaa'u, wangeela dhugaa tuffatu. Ati garuu yaa Xiimotewos qophaa'ee argami. Sa'aatii maleetti dhugaa sirka jiru dhaloota biraan gahi. Mi qophaa'ee argami jedha ammas walii keessanii. Haleluuyaa. Barinni kun bara lafa miti. Nama amaru gooftaan. Waaqayyoof ulfinna haa ta'u. Fargadhaa mi barbaadaa fargadhaa. Ofii keessan argadhaa nama argitina. Ofii keessan barbaadaa argadhaa. Torban irraa waa dubbadheen ture. Waaqayyoo namni ofii